Araari jaalala waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota yeetu shawuu warbiyaa keessa warbiyaa ala hundumti keessan nagaa fayyaa keessan isiniin jecha egaa tutureet mana isiniin jira bakka bara haaraa bara 2014 gara bara 2015tti ceetan isiniin jira egaa guyyoota rakkoofsifnee jirra video waraabun isinitti himne jennee kanumaa fi asumaan bakka geessan ergaa jedhu isiniif dabarsee barree bira gammachuu nuuf haa ta'u jenna. Waan hunda keessattuu waaqayyo waan hunda gochuu danda'a waaqayyo beekan waan ta'eef hojii isaa isumaa dhiisnee kan nagaa kan gammachuu kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u isiniin jira. Egaa guyyaa irraa video haaraa takka qabadee dhufee waan namatti baay'ee nama gammachiisu egaa namoonni biyya lafaa kana irratti garaa kee guutura waaqayyoon kee amanadhu jira sagaleen jechuudha. Namni waaqayyoon isaa bara jireenya isaa kana guuturatti waaqayyo isaa beekee waaqa isaa galateeffatu waaqayyoollee isa gargaara jechuudha. Hedduu namatti tolu. Maatiin kun maatii jaalalaa, maatii kabajamaa yeroo baay'ee wangeela aarsaa kan of godhanii hojjetan keessaa ergamaa ta'uun hin miru nama baay'ee cimaa dhaloota hedduu karaa irratti kufan kaasee akkasuma namoota hedduu gargaaru kanatti adda garaatiin namoota biyya lafaa kanarratti hojii fakkeenyummaa guddaa hojii waaqayyoon jaalatu nama hojjechaa jiran keessaa isa tokkodha. Egaa guyyaa fulbaana 7 bara 2015tti kan ergamaan kun digiriidhaan eebbisiifame. Digirii isaa lammaffaa jechuudha. Digirii lammaffaa kiristaan liidarshiippiidhaan haadha warraa isaa immoo digirii jalqabaatii isheen illee jechuudha. Addee Shumee yaadata. Isinillee nama cimtuu egaa abbaa manaa cimaa duuba haati manaa cimtuun akka jirtu beekamaadha. Bakka waaqayyoon isin gargaaree bakka gammaddaniin isaanii jira. Isinis digirii jalqabaatiin eebbisiifamtee jirti. Logoo International Technology College irraa jechuudha. Haala nama gammachiisuun eebbifamaniiru jira. Hedduu namatti tolaa bakka waaqayyoon isaan gargaaree bakka milkooftan isaanii jira. Egaa waaqayyoon isinaa eebbisuu akkanumatti bara jireenya isaanii hafes immoo nama waaqayyoof tajaajilee nullee waan guddaa isaanirraa barachuuf jirrudha. Waaqayyo isaanaa eebbisuu eebbifamaadhaan jechuun ni jaaladha. Egaa obboleewwan koo viidiyoo kana asumaan bakka gammaddan kan hin jedhuudha fi viidiyoo dheeraa hojjechuun isinaaf hin mijanne asumaan ergaa bakka gammaddan jedhuuf dabarsee fi ani kallattii gosa asumaan beeksiseen jedha eebbifama. Maal jennaree waaqa kanaani maal jennaree waaqa kanaani saafsa kannaa bara bara. Maal jennaree waaqa kanaani maal jennaree waaqa kanaani saafsa kannaa bara baraani. Bitaaf mirgaan waliin nu guurte maatiif abbaa tokko nu goote tokko taane waaqa kanaani saafsa kannaa bara baraani saafsa kannaa bara baraani. Abboo waaqa keenyaan galatoomi malee maal jennaree. Abbo Yesus kiyaan galatoomi malee maal jennaree. Galatoomi malee galatoomi malee maal siin jennaree gooftaa keenya maal siin jennaree. Galatoomi malee galatoomi malee maal siin jennaree gooftaa keenya maal siin jennaree. Jennare abbaa keenya maal siin jennare gooftaa keenya maal siin jennare abbaa keenya. Ciichuu magaalataati ka barbaadu Yesus kasamidha nama laatu gooftaa dadhabaadha humna laatu yeroon dama kan kee yaa ulfaatu.
qabeenya gorrachaa silaan feetu atu argidameti si falladha galaanuun finnan kee karaa taafee ani dinni qopheesse gooftaan si fashaleesse na dhaabdeerta wal baastee gara gubbaa si falladha gubbaa. Mal jennare waqa kanaani mal jennare saafsagana barabara mal jennare waqa kanaani mal jennare waqa kanaani saafsagana barabara bitaaf dirga waliin nu guurte maatiif abbaa tokko nu goote tokko taane waqa kanaani saafsagana barabaraani saafsagana barabara.